waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu ishiin naaf jirtuu gadaanee hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Kennu. Oh, ada. Maal yaadaa jirta? Akkati waa yaanne mini kun akkatti bona danfisiisee baasee jiru. Adaadoo wanti hundumtuu bitaanatti qalaa jiru. Siinaan baay'ee garaana nyaata. Yaanta lakku. Ilaa siin gorsana dhaggeeffadhu. Itti yaadiitii tokkotti citi. Siinaan keeti taanaan eessayyuu naqu. Miilla lama qabaataniif muka lama yaabanidhan. Sitti meera. Isallee murteesseera Adaadoo. Tanna yaaddeessaa jiru Firaa'ol. Firaa'ol? Akkuma sodaaddees shakkii miti. Akkas miti Adaadoo. Maali? Firaa'ol dubartii jaallatu kan biraa qaba. Akkamitti barti? Yeroo darbe irbaata naaf yeree ture. Guyyaa dhaloota isaa sababeeffachuudhaan. Dubartiin qalbii koo qabattee jirti naan jedhe. Maarree hiriyaa kooti siin jedhe moo tarii dhimma hojiifis ta'uu danda'a? Intalli bareedduu wayii moo eengadda biiroo dhuftee turte. Isa barbaacha jechuudha. Kanaaf walitti dhiyeenya addaa qabaachuun oolan. Yeroo waamtuunis firoo jettee waamti. firoo haa jettu, fira haa jettu. Kun dhimma bishaan kaasu miti. Kun shakkii biraa keessa nama hin galchu. Akka barbaaddetti iyyuu haa waamtu. Kanumas shakkisiise. Sallee dhugaa keeti. Jaalallee isaa taatee ta'uu dhaabatte. Ananumtu wanti na yaaddeessus wanti na dhaabsisus hin jiru. Akkamis maalis godhee Firaa'olitti heerumuun koon oolu. Maaliif jette? Karoorfatte sana fiixaan baasuuf wantoota xiqqoo akkasii bira darbuu qabda. Kanaaf ittiin dhibbate. Jabaadhu. Jabaadhu intalatu. Firaa'ol meelaala irratti waan cimaan gaggeessa jedhee hin yaadu. Sababni isaas Firaa'ol gowwaadha. Ani Firaa'olin kan inni kiyyoo keessa galchadhee deemu haa jiru waa'ee sababa abbaa isaatiitiifi. Kanaaf iyyuu meelaalaan immoo cimtuudha. Akkuma fedhe iyyuu hoo ta'e Firaa'ol meelaalaadhaan
waan cimaarra geessisaa hin miidha jedhee yaadu. Kanaaf meelaalaadhaan illee akka isheen cimtuu taate akka isheen jabduu taate jajjabeessee kara sanatti oofaa kan jiru sababa inni gowwaa ta'eef. Kanaaf homaayyuu hin godhuun jechaadha. Artii keessan ture jalqaba leenjiitiin itti galee achi artiima keessan ture. Diraamaa gaggabaaboo baay'ee hojjedheen jira. Fakkeenyaaf safuu seeraa keessatti Zinnaash Olaanii kan hojjechiisaa turte. Ijoolleen illee lataan faallee kan na argan achi keessattidha. Akkasumas immoo kabbitoo jalqabnee toon xumuramina hafee sanarratti hojjedheera. Waltajjii irratti immoo diraamaa baay'ee gaggabaaboo baay'ee hojjedheera. Achirratti namoonni na dinqisiisatu ani waan hojjechaa jiru natti hin fakkaatu garuu inni hojjettaa hin dandeessaa jedhu namoonni nama kolfisiistaa jedhu wanni dubbadhe wanni nama kolfisiisu waan hojii wayii natti fakkaachaa hin turre. ግን gara waggaa 10 dura immoo diraamaa tiyaatira waltajjii irratti gufuu jedhu hojjedhe. Diraamaa sana irratti namas boosiseera reebameera illeeti hamtuu ta'e hojjedhe jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan itti darbee amma immoo damee artii irra jira. Damee artii irra jira dursaa garee fiilmii fi tiyaatira Oromooti. Achi keessatti illee hojii garaa garaa qindeessinee giddugala aadaa Oromoo karoorfannee leenjii garaa garaa laachaa jira. Kana fakkaata gaa. Dhaamsi ani qabu uummanni keenya artii Oromoo deeggaruu qaba. Maaliif warqeen harkaa qaban sibiila jedha Oromooni. Guddateera jechuun hin dandeenyu. Uummata keenya hojii yeroo teessee ilaaltu artiin Oromoo guddateera hin jiru. Garuu amma ta'ee deemaa jira. Amma immoo baay'ee kiyyoo waan keessa hojjechaa jiruuf tun ta'in odeeffannoo uummata irraa argattuun ijoollee achi keessa jiraniin ta'anii of kennanii ijoollee hojjechaa jiraniin yeroo laaltu ol ka'uunsaas itti mul'isa. Kanaaf namni qabeenya qabu qabeenya isaadhaan deeggaruu qaba. Beekumsa kan qabu beekumsaadhaan deeggaruu qaba. Artiin immoo barumsa wajjiniin immoo deeggaramuu qaba jechuudha. Artist ta'uudhaaf namni barachuullee qaba. Maaliif waan baay'ee irraa argata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf deeggaramuu qaba. Uummanni keenya artii keenya deeggaruu qaba. Laaluu qaba. Yoo ilaalte malee fayyuma hojjedheera jechuu hin dandeessu. Uummata kee bira ga'uu qaba. Uummanni laaluu qaba. Uummanni laaluuf immoo waan gaarii waan bareedaa hojjetamuu qaba. Sun immoo naamusa artii eeggatee waa hundumti isaayyuu naamusa artiitiin deemuu qabaan jedha. Hela. Yeroo Siifan. Siifan akkam? Naguma akkam? Jara nagaa. Siifan. An kan siin jedhu wanta tokko tunan dhoksin tokko tokkoon hiriyyaan meelaala eenyu akka ta'e ammanatti. Hiriyyaa akka qabate sitti himta jechuudha? Qabatteetti jechuudha. Siinaan maal waan dhiphisiinatti dhugaa baruu barbaaddu shumarraan bartoo? Dubbiin balleessinatti fakkaatee roobi. Maal inni siif eenyu kan bilbilee eenyu Siinaan? Siinaan hiriyaa obboleettii koodha. Amma garuu adda bahanii jiru. Maaliif adda ba'an? Isheen hiriyaa biraa qabattee jirti immoo isaa manee fudhachuun barbaadu. Isheen gaafa hiriyaa qabattee isatti hin himne moo maaliif? Lakki ifaan ifatti itti hin himne garuu yeroo sana Siinaan hin sodaatte. Amma garuu kunoo dhugaan immoo ba'uusaa lola yeroo isaa eeggatee ba'e. Kanaaf siin maal godhu siin jedhare? Hiriyaan isheen amma qabattee eenyudha? Maal jedhee na gaggaafachaa jira. Immoo maal jedhee itti dubbii baay'ee ulfaataadha bara. Akkas taanaan siif uko. Obboleettiin kee waan hundumaa ifaan haasa'uu qabdi. Ati maaliif gidduutti dhiphatta? Isheen garuu baay'ee salphistee ilaaltee turte beektaa akkanaatti hin fakkaatu. Siif uko. Ati akka dhiphattu hin barbaadu. Waan jiru obboleettii keetti himi. Na bira taate immoo maalitti akka cinqamtu hin barbaadu. Mammaa dhiphachaa hin jiru. Yoo si bira dhufummaa garuu maal goota bubbichi baay'ee waan nama dhiphisudha beektaa?
Amma sadhiisiti ana waliin bashannana. Tole. Mudannoon lammaffaa gaaf tokko Adaamaatti natti fakkaata. Siiniin dheeraa tokko osoo waraabaa jirru sa'aatiin baay'ee deeme beekte. Almost naannoo sa'aatii torba halkan keessa sa'aatii torbaatti waraabne namni hunduu numa mugaan irra fa beekte dadhabe namni hunduu kaameraamaanuu dadhabanii daayirektarri keenya dadhabe nuullee anaaf Firaa'ol ture guyyaa sana kan waraabamu beekte. Amma daayirektarri keenya akshin jedhee nu jalqabsiisee ofii rafe. Nuti diyaaloogii keenya xumurree daayirektarri rafe. Kaameraamaaniin gaafa isa kaasee dhaabi gaafa jedhuun achi gaafa akshin jedha. Achiin irra deebinee hojjennu. Gaafa irra deebinee hojjennu kaameraamaaniin inni takka irra rafa. Inni sun gaafa dammoo kaameraamaaniin inni tokko irra rafa. Waan si bakka natti waraabne guyyaa sana. Siinii ribaatoo qabaate sirriitti siinii. Gaafa waan si dhabu guyyaa sana akkasitti waraabne baay'ee kan na gaddisiise garuu siiniin sun gatamee guyyaa biraa irra deebinee waraabne. Mudannoo akkanaa mudannoo baay'ee qabna gaafa waraabbii irratti waraabbiin kiyya mudannoo baay'ee qaba. Haa ta'u mudannoo kamii qabda? Ani mudannoon hagas mara mudannoo dhadhee haasa'u hin jiru garuu akkasuma akkuma ati jette kana garuu waraabbiif yeroo deemnu taphni jira baay'ee namatti tola wantoota akkas akkasii yoo ta'e malee mudannoo addaati kun jedhee waan hin kaasu garuu hin jiru mudannoo. Mudannoo hin qaban akkasuma akka keessan hin rifni na qabu. Guyyaa sana baay'ee na barbaachisu. Hundi keenya baay'ee walitti kolfame beektee ganama kaane. Jiraachuu dhabuu koodha malee bishaan faatu qoricha beektaa yeroo akkasii kana yeroo hirribni nama rakkisu. Dhumarratti yaadni uummataa maal fakkaata? Namoonni karaa irratti gaafa si arganii maal siin jedhu? Yaada akkamii sii kennu? Dinqisiifattoonni kee? Baay'ee waan nama dhibu. Uummanni keenya jaalalli artiif qabu baay'ee guddaadha beektaa? Ana agasittuu hin eegne namoonni gaafa karaa irratti na argan baay'ee sapiraas ta'u. Bakka maal siin jedhu ani garuu akkasitti of hin eegu beektee? Ani calisee tuman karaa irra deema. Namni gaafa natti kolfaa dhufu maali sitti na kan jedhani. Dhufeetu bakka sitti barmiisi dubbisa maal jedha. Al takka maaltu na mudata beektaa? Guyyaa tokko hiriyyoo tokko faana biroo dhugaa irra iddoo ta'etti ijoollee lama dhufanii ati roobsanii moo obboleessaadha jedhan. Eenyu sanitti fakkaadhamee yaadannaan roobsan hin taatu obboleessa isaadha. Roobsan yoo argite agam akkasi dinqisiifannu jabaadhaan hin jedhan. Ani roobsanii lakkisi miti roobsan. Ani roobsanii maal taatanii? Tasuma nama nani gaafa na argan karaa irratti ati roobsanii maaliifan waan isaa kaameraa irratti lafa irratti waliin fakkaatu haa ta'u naaf hin galle. Namoonni baay'een gaafa na argan si'a obboleessa isaadha moo isa miti? Shakku namoonni baay'een gaafa karaa irratti si arganii dhuguma isaadha moo miti jedhanii yeroo baay'ee shakku. Baay'ee keessumaa aartii uummanni Oromoo aartii baay'ee jaalata. Guyyaa tokko ganama ka'ee mana gara hojii deemaa jira. Mucaan xiqqoon abbaa ishee waliin mana barumsaa deemaa jirti beektaa? Achiin mucaan xiqqoodha bare olmus waggaa 6-7 wayii taate. Darbaa jiran akkana jirti. Jettiin. Hin hordofte jechuudha diraamaa keenya. Achiin itti deebi'ee dubbisee dhungadhee maal jedhee abbaan ishee na dubbisee baay'ee sin jaallatu mana keessaa jabaadhaa maal waan nun jedhee. Agasitti dhaloonni illee aartii Oromoo hagaa bakka hordofaa jiru waan mul'isudha. Baay'ee natti tola. Akkamitti feenu kun waan jalqabni? Ani moo yaa waa jalqabu. Osoo dubbannu torbee kana maal taateeti? Miirri kee sirrii miti? Gidduu kana natti tolaan ture. Waa'ee dhuma boonaa kanaa yaada kaa'ee edammoo hojii godhaan isan argusee taa'e. Boonaa moo? Nama dhibu? Shakkeen ture beektaa gaafati jalqabumaan akkas naan jette. Ammayyuu hin jaallattaani garuu of amansiisuun barbaaddu malee. Maalan godha jetteetu feenu koo jaalladhee miti bara. Waa'ee dhuma boonaa yaadu jedhee of amansiisuuf na yaada garuu keessi koo caalaa dhumatti immoo sana yaada.
Anaa dhukkuba kamiin na qabaa jira. Hiriyaa koo kanaafis siin jedhe hiriyaa kan biraa qabattee akkati boonaa dagattu kanan barbaaduuf. Keessi koo immoo boonaan ala tole naaf hin jedhu kafeen. Nama sootti siqxeen bariin akkamitti akkas jettaati? Bilu boonaa dagachuu ni qabda. Yoo namni fuudhee irra taa'a maalti beektati? Fuudhee irra taa'a maalti beekta? Dhugaa keetti fi yoo na boonaan fuudhee anaan iyyuu na irraanfatee irra taa'a. Akkas ilaa akkas jedhamu. Hiriyaa akka keetta kana qabaachuun koo na gammachiisa kan akka kee na gorsu. Bareeddu koo. Dhugime amma ati sinaa haasaan kee waa'ee boonaa dhabne. Maal goonari? Akkasii garuu akkamitti akkas naan jettee? Kan biraa kan qabadhu. Nan barbaada akkuma koo akkatti taatu. Minatti tola. Naaf argitee garuu. Hin barbaanna yoo. Yaadni uummataa akkamii maal siin jedhu yeroo karaa irrattis ta'ee bakka wayiitti si arganii. Yaadni uummataa baay'ee namatti tola. Jechuun diraamaa kiyyoo baay'ee jaallanneerraa akkasumatti cimaa itti fufaa iddoo waraabbii keessanii namoonni diraamaa kiyyoo kana baay'ee jaallatanii jiru dhugaa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee jaallatamee jira. Nuuf galatamaa jechuun hin barbaada isaanii. Ati hoo? Anis akkasuma uummanni baay'ee jaallateera diraamaa kiyyoo bakki isin filattanii waraabdanii qulqullinni sagalee qulqullinni waraabbii baay'ee namatti tola nu jabaadha namatti toltu jedhanii yaaduma jajjabinaan haalaatu. Ergaan dabarsitu yoo jiraate ani ergaan dabarsu artii keenya jajjabeessuun jedha hundumti keenya hunduma keenya irraa eegama waan ta'eef jechuudha artii jajjabeessuun abbootiin qabeenyaa artii Oromoo biraa dhaabbatanii ilaaluudhaan illee kana garaagaraa jechuudha. Hin guddanne jennee haasa'uurraa ofii keenya guddisuudha biraa dhaabannu haa jajjabeessinu jedheen ergaa koo dabarsa. Anis ergaan dabarsuu barbaadu artii Oromoo guddateera. Akka inni guddate immoo kan ilaalamuu danda'u yoo yuutuubii wantoota gaggadhiifaman deeman yoo ilaalanidha. Akka isaan daawwatan baay'ee barbaada. Ilaalaa diraamoota gaggadhiifaman, fiilmota gaggadhiifaman ilaalaa jechuun barbaada. Walaa guddisnu jechuun barbaada. Siyoo fiidbaakiin odeessi akkam gaafa si argamu maal siin? Kan koollee akkasuma baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf anillee hagas mara hojjenneera jedhee yaadne ture jalqabarra beekta. Garuu namoonni gaafa akkas karaa irratti faasitti dhufanii si jajjabeessanii akkasumallee jajjabaadhaa hojiin keessan bareedaadhaa gaafa jedhan garuu hammam akka haamilee sitti uumu atiyyuu beekta. Akkuma jettee uummanni keenya hojii xiqqoo hojjetteen baay'ee si jajjabeessu. Kuni haa galatoomanii galatadha kuni. Nutis gara fuulduraatti hojii kanarra immoo bareeda akka hojjennuuf nuufillee haamilee ta'a jechuudha. Namoonni gaafa karaa irratti argani namoonni tokko jechuudha. Namoonni diraamaa keenya hordofanii baay'ee namatti tola jajjabaadhaa diraamaa keessanii addaan hin kutiinaa nuun jedhu yeroo baay'ee. Yeroo guyyaa irreecha deemuuf jettee maal tokko si mudate mee natti himi? Baay'ee namatti tola dhugaa jechuun yeroo baay'een gaa uummanni Oromoo bakka irreechaatti yeroo baay'ee kan inni walitti qabamu baay'ee namatti tola ture. Achittillee namoonni baay'een hangam akka diraamaa keenya hordofanillee sitti argisiisa beektaa namoonni yeroo siifan yeroo isaan jedhanii yeroo tokko beektaa dafee naa galaanaa fi siifan jalqabuma illuu maqaa koo ture beektaa FTVtiin duraan siifaniin fayyadama. Kanaaf namoonni baay'ee siifanii si beeku. Siifanii na beeku namoonni baay'een kanaaf siifan yeroo jedhanii diraamaarra iyyuu jalqaba maqaa koo yaada beektaa na waamamu jiru natti dhagahama. Namatti tola garuu baay'ee. Manni nu jaallachuunsa. Haal takka maaltu na kabachiisa beektaa? Namoonni gaafa uummanni odeessiin hin beekumtire waan diraamaa sanarra jiru waan dhugaa itti fakkaata dhugaa karaa irratti na arganii ati roobsan hiriyaa kee jettee jireenya ofii keetii balaarra buusta. Jireenya ofii keetii balaarra buusta. Mucaa akkana fakkaatti sana miiteen nan gara roobsan. Dhugaadha namni baay'een
Mucaan roobsan jedhan sun garuu sobaa jira. Siifu sobaa jira beekta miti naan jedhu beektaa. Waan dhugaa baay'ee keessa yaadu keessumaa beektee namoonni akkati waan akkati miidhamneef egaa anarra akka ati baay'ee jaalatamtu nan arga namoonni baay'ee gaafa na arganii. Ati waan namiituuf siifanne gara fuulduraatti illee waan akkasii godhinati. Har'a animals keessumsiisa. Har'a keessummaa cimaan qabaa. Sosocho'aan jira. Bilbila maal godhata? Nyaata nyaachuu ni miti? Akkas bareedu kanammaa. Suura kaasee obboleetti kootti agarsiisa ogummaa. Nyaata nama bareedaadhaaf qophaa'e. Jaallatte? Baay'ee malee. Kottu mee anaaf siillee suuraa hin qabnu bara. Maali? Suuraan jaalladhaan. Ergan diraamaa kiyyoo hojjedheen booda namoota biraa yaada babbareedatu jira. Sanaan dura diraamawwan gaggabaaboo hedduu hojjedheera. Egaa YouTube irratti waan hunda darbaa tureefu namoonni hundi immoo YouTube fayyadaman jechuu hin dandeenyu. Egaa ergan diraamaa kiyyoo hojjedheen boodatti garuu diraamaan kiyyoon anaaf uummata biratti fudhatamummaa fi guutummaan guututti beekamtii naa kenneera. Namoonni gaafa achirratti na ilaalanii gaafa lafatti na arganii dhugumaan akkan hojjechuu danda'uu fi kana caalaa akkan hojjechuu danda'uu fi diraamaa kiyyoo keessatti mul'achuu koof immoo akkan carraa qabu natti himu. Egaa kanaanis haala gaariidhaan hin dhugaa ba'a. Diraamaa kiyyoo ergan hojjedheen boodatti namoota biraa yaadni jiru yaada baay'ee babbareedaa fi yaada jajjabina qabudha. Hojiin bareedaan inuma jabeeffama. Sibira hoo maal fakkaata? Namoonni yaada akkamii siif kennu siif erga diraamaa kiyyoo hojjetteen boodatti? Osoo naasanii kofachiisa egaa maal argita uummata biraa yaadni bareedaadha akkuma yaadni bareedaa si kennamu namoonni tokko tokko kaasti kolfullee jiru beektaa gaafaan akkas hin jedhu guyyaa tokko ni yaadadha magaalaa Bishooftuu keessatti mana barumsaa sillaa gara manaatti galaa jira namoonni baay'een bashaaddunaan jedhu yaadatta gaafatee kun namni hojii geeti namoonni amma deemaan jira mana dukkaana wayii tokko suuqa wayii tokko keessa ijoollee tokko beeku ijoollee durbaati nama sadii isaanii bashaaddu naan jedhu nama sadii isaanii deemne akka jaraate ani immoo yeroo sanitti jechuudha dhugaa akka jiraatatti dagadheera waa tokko dagaa yaadachaa hin jiru bashaaddu gaafaan akkas jedhu nimoon asi waamu naan jedhan gaafaan akkas garagalu kottu naan jedhan hin dhaqee waaqa eenyu gurbaa wayii tokko mucaa deebis kunyaan tokko jira na ukkee jira dhaqne gaafa seennu kiyyoo diraamaa irratti si beekaa jabaadhu hojii bareedaadha bashaaddu maqaan kee maalaan jette galatoo ani yeroo san gadi ni bu'e beektaa konfireensii wiitii keessa jiraate akkas ture inni guyyaa lammataa immoo already yeroo baay'ee namoonni baay'een mucaa kan diraamaa kiyyoo maal sababa rifeensaa kiyya turee fi namoonni baay'een carraa na beeku qabu beektaa so namoonni baay'een kiyyoo diraamaa jabaadhu akkas na duuba deemanii irree kan haasaan jiru inni biraa kan yaadadhu gaafa ayyaana irreechaa ijoollee hedduun akkana jajjabeessan akkanu jajjabeessan kiyyoon diraamaa baha bareedaadha maal jedhanii kan jajjabeessan jiru gama onlaayiniitiin gama feesbuukaa messenjeri garuu hundumaanuu iimootiin hundumaanuu warroonni diraamaa kiyyoon yoo addarree guyyaa tokko firree hafe maaliif hafe jedhanii kan gaafatan ijoollee kumaatamatu jiru ijoolleen aartii jaalatan jiru waan ta'eef isaan anaaf yaadni uummata biraa dhufu yaada bareedaadha kiyyoon ittaaf hojjetamu yeroo odishinii dhuftu nan darba jettee murteessitee dhufte moo onneen kee si akka dhibba dhaatee dhufe. Egaa akkan darbu sirriitti waan amaniif sodaan na keessan turre dhuguma dubbachuudhaaf gaafa beeksisa gaafan argu deemee dorgommiidhaan boodatti akkan waraabbitti galuun beeka. Kanaafuu natti hin ulfaanne haala bareedaadhaan gaafin sirumayyuu natti salphate haala bareedaadhaan odishinii xumure hojii jalqabeera. Kanaafuu kan kolapheen hin dhaanne
tarii kan kee dhaateera ta'a. Egaa akkam ture? Gaafa odeeshinii dhugaa gaafa dubbachuuf taatu miinimamii sodaanne waan siraaju sodaanne garuu wanti sodaatu tokkos keessa ta'a. Maaliifi nan darbaaf hin darbu already yaadan beeku. Maaliifi carraan darbuullee ni qabaadha. Sababii isaa namni barumsa haga tokko taatummaa baradhe aktingii baradheera. Tiyaatira irraa keessatti hojjedhe waggaa lama dura hojjechaan ture achi keessatti. Namni waa kana cuuphame carraa darbuu ni qabaata sababa jedhee yaaduuf jechuudha. So waa tokko sodaanne gaafillee natti ulfaanne gaafin akka carraa na gaafatame immoo nama Ameerikaa irraa dhufeetiin Itoophiyaa seenee afaan Oromoo kana asirratti hin beeknedha. Gaafii natti kenname. Isa waanuma natti kenname waanuma achirratti barooftee natti kennamte sana dubbiseetuma hime malee wanti alaa tokkotti dabale tokko illee hin jiru waa nagaa waaqayyo qofeetti dabale jechuudha. Natti ulfaanne already. Moosisa. Moose. Moosisaa koo. Gammee maal taate warra miiluma tokko dhaggeechuu turta. Maaliin ta'e? Amantaa akka argatu dhufte. Maali akka nama nan beekna akkana godhattee kan na ilaalta har'asiti ta'e. Moosisa maal jechuu keeti? Wanna machoo eesseete hin machoofne dhugaa kino keenya laali keenya warri takka dhuganiitii miti gaani tokko utuu dhuganii hin machaa. Dhugaa kuno dhugaa waaqa. Gammee machoofne. Kuno. Hin machoofne. Hin machoofne. Machoofneetini egaa machoofneetini miila tokko qofan naa jedhu. Miila tokko jechuun salphaadha. Miila lamaanii na jenna nuti akkamiti. Dhugaa waaqaa kino. Sanuun inni hoggaan achirra akkanatti dabru foolii farsoo akkana na godhe malee dhugaa kan kiyyaan inni deeme namatti naaf fedhe dhugaa waaqa inni sanuumoo sanuun siinan inni dhufne. Siinan maal siin inni agarra siinan sosochii maal akka siin jedhu beektaa miti garuu. Osoo inni dhufne wanni inni naan jedhu beekaan. Sanuume akka inni dhufne nan beekeefin dhugeebe. Sin eebbisa dhugaa waaqaa hoolu. Dhugaa waaqaa sin eebbisa. Akka hayyuutitti si eebbisa. Akka nama barate akka nama digirii qabu. Ool bakka nani gahe. Gamme. Moosisa. Maal taate immoo? Maal abbaa keetii yakee kana gootee na raabsaa ta'u moosii wallaalee shufi. Gamme. Iddoo kee kana maal ta'uu si deebise immoo har'a? Iddoo koo kanoo. Si ani akka nama waa barate akka hayyuutitti hawaasitti laal iddoo kamii iddoo guddaa yoo keessa iddoo ka'umsa keetiin dagateen ati immoo iddoo ka'umsa keetii otuu siinan si fiduu baate mana har'a keetiin iddoo kee ganamaatti deebi'uuf jecha akkatti guyyaa isaa fammachuuftee dhufte siinan osoo si arge maal akka sin jedhu beektaa miti garuu. Otuu inni hin jedhini waan inni jedhu beekaa sila. Sanummoo akka inni hin dhufne nan beekuuf hin dhugee dhugaa kunoo. Sanummoo ishee inni waaqa inni warra bishaaddu akkanatti yoo achirraan darbu foolii farsa akkas funyaa akkana na goonan sanbooda akkana ta'etu dhufe malee dhufe. Minduma kaleessa fudhatanii irraa akkatti sammuu gaffadhiichitu dhuftanii. Amma bishaaddu kiyyaan inni deeme namatti dhaafeera dhugaa keenya. Ani immoo yoo si ilaalu jechuudha. Kana yoo si ilaalu bishaaddu natti fakkaata. Gamme. Bishaaddu egaa dhuunee sila. Gamme egaa dhuunee sila meeqa miila tokkoon naa dhaabbadha.
Dhugna jenneere. Waaqa inni. Ilaali immoo nu bareetti. Nu bari. Gudeenya warri gaalii tokko otoo bitte. Kanaanii miti luka takkaa miti luka lama otoo akka gama lakkisi ejjechaatti jira waaqa jira. Ben